hojjetaa hundumaan koortii dhiqaruu keessa ishee gubataadha. Maalumaaf keessa namaa waaqatu nama keessa kee hin beeknu fuula kee argaa irra si jammadnu tammasiin yoom akkasitti nama akkattiin beekta malee wanta inni dabarsu chaalenjii inni dabarsu mana keessatti akkamittiin jireenya inni jiraatu hin beektu garuu miidiyaa irraati immoo gammadduu fakkaata. Wanti alaa maala beektala wanta tokko jechuudha. Godi kan siin jedhu koo hafuura hamaadha baay'ee sittani maa dhugaa yeroo nu badhee hafuura hamaadha baay'ee godi siin jedhu malee namni jaallatee akkamitti wajjisa shukoo tokko lubbuu sakkaa'ee fuudha baay'ee dhugaa dubbachuun malee nuyi korra lubbuu keenyatti faraduudhaaf wanti hin qabnu bara. Ilaamee gaafa miidiyaa kanarraa nama ilaaltanii mucaan kun mee marraba nama meeqa fa'aa dandeessee waan meeqa dabarsite miidiyaa kanarratti dhugaa waaqayyo ari'atama meeqa dabarsitee jibba meeqa dabarsite waan hundumaa mo'attee ni kan waan meeqattiin jedhee garuu waan hundumaa mo'attee rakkina hundumaa mo'attee jijjiiramte warra geesse. Maali gaamma waan hundumaa mo'attee inni kanarraan ishee gee maal tureyyuu. Bareela namni saayikoo miidhamaa deema bara namni. Ilaa kaleessa deengada yeroo koomenticha yeroo waa meeqaa saayikoo dhumaa dhufte laama jaallattu jibbitu. Na miidhama dhufte amma waan itti cimee fi tariitii gabaan isheen akkas gooteef ishee fi waaqa duwwaa wal beeka. Amma wanti kun wanta adda bahee hin jiru laa ammayyuu jaalala ofuma amma nuni aarii keessa uummanni bifa aarii keessa galee dubbata malee wanti kun sababa isaa keeziin isaa ganaa qoratamee poolisiidhaanis qoratamee jechuun du'a ishee miti si jammar like akkasii jechuu komiti du'a isheetu hin taane sirriima boqotteetti laa mucaan garuu baagiraawundii ishee wanti beekamaan hin jiru. Eeyyee wanta isheen kana taateef wanta isheen kana murteeffattee murtoo kana isheen fudhatteef kana wanta adda bahe tokko illee hin jiru. Kanaaf namatu hin jiru kaayee namni nama hubatuutu hin jiru rakkoo hin jiru tamma. Itti dhuftee akka taphni kutattee deemuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa. Dhugaa waaqayyoon jireenya biyya nama bakkattee maaliif ijoollee shamarranitti immoo garaa jabaatee biyyi lafaa kun hin jedhee maaliif amma kana garaa jabaate maaliif biyyi lafaa maal ijoo maal dhiira malee hin jiraatamu isuu dhugaan dubbadha hin jiraatamu yoo dhiiraaf jecha tamma kana lubbuu keessan balleessitu ta'e dhiiraaf jecha dhiisuun hin jiran danda'amu. Kananii mucaa babaa fakkaattu kan erga dhabamte amame wanti tokko kan dhugaamti bee mul'ate tokko hin jiru du'a mucaa kana malee ammas du'i mucaa kana kanuma baqqaam maaliin jedhe malee maaliif lubbuu keessaa irratti murteessitu dhugaa waaqayyoo hin jiraattanii jireenya keessan maal jireenya mataa keessanii jiraachuun hin danda'ama bara dhiira malee jiraachuun hin danda'ama maal mataan gada baduu dhugaa goofta siqaayim tamma kana mana keetti dubartiin tamma kana bajjeestu maaliin jedhe marrakkinum tamma kana lubbuu fi irratti murteessuun ga'u sa'aatii sadii dura mucaan kun lubbuun jiru tamma garuu lubbuun hin jirtu maal amma kana maaltu ta'e ende murtiin amma kana lubbuu keessa irratti murteessisu mee maaliif calluma jettanii mee seexanatu ittiin taphata gaafa lubbuun tokko fachiistu seexanni maal godhe seexanni ijoollee dhiiraa keessaan godhe ijoollee lubbuu lafarraa fixaaras moo dhugaan dubbadha. Wanti tokko adda bahee hin jiraatin ijoollee dhiiraa viidiyoo kana moo mucaan kun hojjettee gadhiistee laa viidiyoo kana dhagaa laalaa sa'aatii sadii dura gadhiiste viidiyoo kana viidiyoon kun gadhiifame sa'aatii tokko gidduutti namni dhageen qaqqabu ture aatu feesbuukii irraa nama 17,000 nama 17,000 laayikii kan godhe feesbuukii irraati. Nama 17,000 kana isa qabu namni 1,000 nama ollaan ishee jiru tokko hin jiru. Namni tokko hin jiru ollaa san. Ishi namni tokko hin jiru namni lubbuu mucaa kanaa ol finyoo argitanitti ishee bukkeetti fannifamee jira. Finyoon fannifamee jira biratti yeroo viidiyoo kana hojjette. Amma kana gara jabummaa mee ishi piraankii namni piraankii amma kana godhaa waan akkasiiti. Maal ijoo lubbuu walii oolchuun hin danda'amu yooma jibbi jiraate amma kanallee dhugaa waaqa jiraata. Hin ulfaatu namatti hin dhaga'amu. Osoo lubbuu nama jiru addan ba'ini warri jettanii wanti kun utuu addan ba'e warri jettanii jechuudha. Haasaa mucayyoon kun goote deemaa feesbuuk irra laalaa. Wanti kun akka inni dhufu ani dursee tan beekaa. Maatii koo dhiifama jette maatii ishee dhiifama gaafatte deemaati feesbuuk ishee ilaalaani. Beetti bareechitee beetti obsaa'utu dhuftu arra mataa ishee irratti murtoo hin taane murteessitee mucayyoon kun. Dhugaa waan ifa galaadha kun.
Ijoolleen shamarranii garuu obsa qabaadha. Daftanii waan dhiira malee hin jiraatama. Hin jiraatama gadalii agalu abbaan fedhe maa inni. Maaliif Jireenya sirriirratti hojjechiisan ta'a malee waan namatti irrata dhugaa. ilaa amma jaalala isaan gidduu jiru laayifii isaan gidduu jiru gaafa laaltu sooshaal miidiyaa irratti koo baay'ee kan namoota kaan iyyuu nama qannaasisudha barra. Innaa kanaatiif immoo kana taatee yaaddu barte. Waan ofitti murteessu nu fakkaatu gaafa sirraa kolfinee waan hundumaa dandeenye obsu nu koo waan ofitti murteessu nu fakkaatu waan deeqaa gidduutti lubbuun kun nama keessaa bahee deemu deeqaa gidduutti immoo wal dhabdu bor gaafa wal dhabdu immoo wayituun akkas godheeratee utuun akkas hin goone ta'ee hin dabbara garuu dhugaa waaqa shamarran nuti maaluma taatanii dhugu maaliif amma kana. Hiikoo barama mana mubaarak faajira dhaqeen bahee jechuudha ijoollee baay'eenii. Nuyyuu nama nuu beeku hin qabnu nuyyuu ofitti murteessuu kaane si ameeka akkas gochuu kaane dhibne faayiduu waan ta'e. Hundi keessanuu tasgabbaa dubbichi dhugaadha. Rakkoo isaa namoonni poolisiif qaama seeraa beekan hundi isaanii qorachaa jiru. Warri naannoo sana turanii poolisoonni namoota gurguddaa afaan Hamzaa afaan achuma turanii viidiyoo isaa waraabanii turanii nuyyuu soba jechaa turre yeroo jalqaba laalaa turre. Gaafa viidiyoo isaa bakka reeffaa deemanii bakka finyoo iddoo finyoo seenuuf irraafte gaafa isaan deemuu jiran bilbila harkaa dhoowwan beektu Dookter Hamzaa fa'aa. Malee dubbii dhugaadha beektu wantichi sa'aatii 2 dura waraabdee turte isheen viidiyoo sa'aatii 2 dura waraabdee akkuma waraabdee xumurteen of ajjeefte. Baay'ee wayii dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Namoonni asirra jirtanii hundi keessan dhuguma akka mucayyoo namaa jette dhiira malee sin jiraatama rakkoo dhiiraati taanaan. Rakkoo mucaa kana akkoo kaleessa dheengadda namni maal taate yeroo seen si'a tokko faarfannaa normaalii gadhiiftu faarfattu yeroo seen faarfannaa gadda dhaggeeffattu maaltu jira namni jedheen beeku arrabuma arrabsuudha jechuudha. Kanuma duwwaadhaaf fiiga. Gaafa du'a namaa immoo har'a hundumtu meesheejii jiratte jechuudha. Yeroo masin viidiyoo sana hojjettee gadhiifteyyuu jechi isaan meesheejii jalatti barreessan baay'ee nama gaddisiisa namoonni dadhanii argitan dhugaa dubbachuuf. Inda xuuree ammoo fin ajjeef xuuree hedduun amma. Baay'ee wayii dhugaa dubbachuuf tiiktookii kana jalatti jala kanatti wanti nuyi guyyaadhaa guyyaatti argaa oollu jechaadha. Liiviirra oolla miti amma nuti. Jala kanatti meesheejii isin barreessitan du'i akkas ta'e maal ta'ettu. Ay baali hin jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan booniin lafa dhugaa jirti har'a booniin deemte dhugaadha. Garuu miira keessa jirtan miira daqiiqaa 5 hin caalle of tasgabbeessaa piliis. Daqiiqaa 5 hin caaltu bakka. Sa'aatii sana boonii bukkee ammatu namni tokko battala sana jiraate boonii daqiiqaa tokko keessatti keessaa baasa miira kana keessaa. Daqiiqaa tokko keessatti boonii miira sana keessaa baasa. Kanaaf adaraa tasgabbeessaa obsaa wanti hundumtuun darbaa hin dhufaa. Isa bakka. Booniin dubbiin dhugaadhaa sobaa jibba darbeedha malee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan uummanni keenya jibba mucaa kanarraa qaba. Waan nama goote hin qabdu jireenya mataa ishee jiraatte malee nama narrabsitu jireenya mataa ishee beekaa laayifii mataa ishee kan isheen gadi baastee jiraattu malee wanta goote hin qabdu. Garuu sa'aatii ishee wanna sana bichaa poosti gootetti akkuma waan hin jette maal taatu qaqqabamte ta'edhi. Hidhaafti turte garuu jibba ibsachuudha kun dhugaa jibba ibsachuudha. Namoonni feesbuuk ishee jala deemtanii deemii yeroon kee geera maalu jettanii an deeme ilaalee dubbise koomentii ishee jala dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Kan keessanis guyyaa gaaf tokko jira warri jala deemtanii waan hin taane barreessitan. Rakkoo keenyatu gaafa namni xiqqoo kufuudhaaf kirkiru naman jabeessu nama maaliin goonu. Amma dhugaa dubbachuu akkuma sila dubbadhee jechuun dhalli namaa kamiyyuu saayee godha kan inni jalqaba miidhamaa jiru. Mucaan kun nama jalqabaa kaasee koomentiidhaan jechaan viidiyoo irratti jechuudhaan maaliin tokko namni hilaafi ture hin jiru. Jireenya amma kana injifatte danna geessee kaatee dirqama har'a duute sun taane isheen xiqqoo dhugaa rabbi kaleessa yeroo koomentiidhaan jecha garaa garaatti hin jedhaa turani yeroo sana saayee kun miidhamaa ture. Jabduu fakkaatti malee namni kosee tokko keessi isaa dadhabaadha. Namni yeroo baay'ee jabaa fakkaatu. Keessi isaa dadhabaadha. Ani waa biraa miti kan hin jiraa jiru isa darbeessa kaleessaa miti. Mucaan kun viidiyoo hojjettee sa'aatii 3 booda bara. Maal ta'a gidduu sanatti mee warritti dhiyoo jiran namni wayii poosti godheera garuu feesbuuk irratti namni dhiyoo jirtan qaqqabaadhe daqiiqaa tokko gidduutti jechuudha. Maal ta'a mee namni ishee jirtan dhuguma namni buraayyuu kattaa keessa jiru hin jiru mucaa kana qaqqabuudhaaf. Ilaa wanti isin galuu qabu. Wanti isin galuu qabu maalidha beektu? Sooshaal miidiyaa kana irratti gaafa haasofnu qoosaan keenyaa fi qaldiin keenya
gaafa wal bukkee fakkaatu akkatti duunu hin beeknu. Tarii amma mucaan kun piraankii ta'uu danda'a jedhee yaadaa ture namni isaatii kanatti uummatas komachuu hin dandeenyu baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan. Warra jira jirtan hundi keessa namni 100 kun komachuus hin dandeenyu. Viidiyoo si waraabdan irratti hundaa. Maaliif piraankii sin kaleessa hojjetaa turtantu haasaan kun namni boonii nama hojjetti jedhee yaadu jira. No, doctor, si mormaasitti. No. Maaliif beektaa doctor akkaataa shanitti dhiyaattee fi akkaataa shanitti dhuftetu Frank hin fakkaatu. Bafisum hin fakkaatu. Bakka inuma hin fakkaanne irra deebi'aa laalaa dhugaa waaqa. Gubattee barris akka guyyaan kun dhufu beeka. Frankis hin fakkaatu Frankis miti wanti isheen goote sun. Dhugaa dubbachuuf yeroo kanatu beeki waan sirrii miti bakka namni haree ofii yoo of eegan malee shamarran keenyas obsanii aarii kamiin keessaa ba'anii ofii yoo jiraatan malee dhugaa dubbachuuf namni namaa yaadu tokko illee hin jiru. Yoo isa kamiin ta'e viidiyoo isheen gad lakkiste sanarratti namni tokko namni maal keessa akkasiin jirtu beeku argeen jiru mucaa kana. Rakkoo ishee mudatee jiru tarii namni beeku namni tokko hin jiru maal keessa haala namni keessa jiru namni tokko inuma beeka bakka hariyaan namaa tokko. Saatii sanatti silumaa namni kun waan akkasii keessa jira namni namatti deemuun maaliif dhibe? Namni gaafa viidiyoo ishee waraabdee gad lakkiste irratti hin turte maalii jedhee gadhiisanne kaan irratti koomentii akkasii kennaaf. Bakka aarii isa kamii yoo dhufe namni miirri sun boodan darba waan ta'eef obsuudha bakka. Waan kanatti yeroo baay'ee hin ariifatinaa bakka shamarreen keenya. Booniin deemteetti bakka asiras hin jiru wansee. Wanti fedhe yoo darbe bakka kana booddee miira aarii akkasii keessaa bahuudha warri jiran. Sirrii ture yaadni keessan baay'ee namatti tola. Ta'us nuti gaafa gara biyya lafaa kanarra dhumne harka keenya duwwaa dhumne biyya lafaattis gaafa biyyeetti dabalannus harka keenya duwwaa deebina. Hundumtuu jireenya irra oote kana dhufe qullaa gara lafaatti deebi'a beektaa hundumtinu garaadha isaa keessaa gaafa ba'e. Adaraa keessan obsa godhadhaa akkuma isaan siniin jedhani. Yeroo baay'ee kan miidhamu ijoollee biyya ormaa jirtanidha. Gaafa dafqa keessan nama akka hin taane nyaate akka keessan maatii keessan dafqa keessan balleessanii mana sinii ijaareera jedhee gaafa dhiirri sinitti mee dhuguma sinitti fakkaate birriitti ergitanii gaafa dhuftanii mana keessan dhabdan isaa dubartii kan biraa wajjin jiraatu gaafa argitan hirmijjaa kana ofirratti fudhattu yeroo baay'ee. Kanaaf miira keessa jirtan kana harruma kaasaa hubachaa deemaa boonirraa. Boonii bichaa miti kaleessa dheengadda tureera. Qananiin yeroo isheen duute jechuudha qananii addunyaa. Yeroo qananiin duutes baay'ee namoonni baay'een gaddaa turani. Kan qananii irratti jennu kan boonii dhufe itti dabalame. Boonii koo iddoo guddaatti na bara halkan tokko itti hojii isheen hojjechaa jirtu abbaa manaa ishee maatii ishee jijjiirtee firootan ishee jijjiirtee achi as fidaa jirti. Obbolaa isheeti kan isaan haasofsiisaa turan sila. Goddanyoota isheen itti dhiyaatu haasofsiisaa turan daalaa turre barteenye. Hundi keenya liivii keessa seenne. Adaraa keessan obsa. Adaraa keessan obsa. Adaraa keessan namoonni ijoolleen biyya ormaa jirtan baay'ee of eeggadhaa isinidha. Sadarkaa kana keessa kan jiru isinidha waan ta'eef adaraa keessan sadhumaa. Maaliif dhumtuu ani koo gaaffiin kan konni guddaani waan keessa jirtan jireenyi isin keessa jirtan yoo isin gubate isin dhugaa waaqayyoo waaqa jiraatan jedhaman dubartoonni waan tokko isin itti himaa hin ta'u miti mataan gada badulaa wanti barbaade.